dima. Oolmaa caffee irratti yaada dhuunfaa isaanii kabalbaloomsan deetaan ministeera nageenyaa Itoophiyaa fi miseensi caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'a ashaaraa dhugaa jechuun yaadota fuula feesbuukii dhuunfaa isaanii irratti barreeffama fuula 5 ol barreessaniin ajandaa guyyaa har'aatee jira. Akka obbo Taayyeen barreeffama kanaan of ibsuuf yaadanitti filannoo marsaa 6ffaa Itoophiyaan geggeessiteen miseensa caffee Oromiyaa ta'uun Shawaa Kaabaa naannoo filannoo Kuyyuu irraa miseensa paartii badhaadhinaa fi bakka bu'aa uummataa namoota 100,000 akka heera Oromiyaatti keewwata 48 muraasa 3 jalatti tumameetiin bakka bu'iinsa uummataa ta'uu isaanii ibsanii jiru. Waldhabdeen afyaa'ii caffee fi isaan gidduutti guyyaa dheengaddaa uumame daran babal'atee jiraachuu yaada isaanii kana keessatti ibsuun isaanii hubatamee jira. Marii caffee duraa irratti jechuun obbo Taayyeen miira jiru akka ibsanitti hojimaata caffee keessaa mariin caffee duraa hin jiru. Korri caffee galma caffee qofaatti geggeeffama. Garuu miseensoti caffee tuuta 6tti qoodaman gabaasa dheengadda dhiyaatee irratti guyyaa 2 raawwachiiftota olaanoon mariisifamuun kallattii fudhatanii sodaachisuunis keessa jira. Kun ta'uu hin malle jechuun iccitii dhuunfaadhaan caffee dura tures saaxiluuf dirqamanii jiru. Afyaa'iin ajandaalee 9 diriirsuun yaada gaafatan irratti yaada laachuuf harka wayita baasan sagalee isaanii ukkaanfamuu fi maayikiin jalaa cufamuun oduu keenya adoolessa 19 keessatti dhiyeessuun ni yaadatama. Obbo Taayyeenis kanuma cuunfuun kaa'anii jiru. Gabaasa caffeen raggaasisee irratti mormii qaban ka dhiyeessan wayita ta'u akka yaada isaaniitti ajandaan fardiin nageenyaa fi itti gaafatamummaadha. Ajandaan kamuu sana dursuu hin qabu. Haala qabatamaa waggaa guutuu keessa turee fi ammas keessa jirru waliin dhimma nageenyaa kophaatti ilaaluun dirqama jedhee namana dubbichi sirriitti ilaalamuun miidhaa fi kisaaraa dhaqqabeeffammoo itti gaafatamummaa mirkaneessuu barbaachisa. Otoo kana hin godhin karoora bara dhufuu ilaaluun sirrii miti. Ajandaa nageenyaa ajandaa midhaanii fi bishaanii keessaa makuun qoosaa malee waan biraa hin ta'u jechuun ajandaa nageenyaaf dhukkubsataa jiraachuu isaanii obbo Taayyeen yaada isaanii kanaan ibsanii jiru. Marii caffeen ajandaalee 3 bakka tokkotti cuunfuun gabaasa bara darbee karoora bara dhufuu fi baay'ata dabalataa bara darbeetiin jechuun kan isaan kaasan irrattis yaada dhuunfaa isaanii obbo Taayyeen ibsanii jiru. Akka yaada isaaniitti gabaasa nageenyaa irratti gabaasni dhiyaate caffee kabajamaa waan madaalu miti jechuun kan isaan ibsan. Obbo Taayyeen waa'ee rakkoo nageenya Oromiyaa keessatti qaqqabaa jiru irratti miidhaan uummata keenya irra dhaqqabee gabaasicha keessatti hin mul'anne fulbaanaa haga har'aa Oromiyaa keessatti namoota nagaa meeqatu ajjeefame, nama meeqatu qaama hir'ate, meeqatu qe'ee fi qabeenya irraa buqqifame dararamaa jira, mana hiyyeessaa meeqatu gubate, sangaa hiyyeessaa meeqatu qalame, dhiiraa dubartii meeqatu gudeedame, qabeenya mootummaa fi dhuunfaa hagamtu mancaafame, nageenya tiksuun yoo dhabame illee miidhama kana qindeessanii gabaasuun maaf dadhabame jechuun gaaffii miseensonni caffee of gaafatuu qaban dirmammeessanii darbanii jiru. Ragaa marii keessatti dhiyaate nama surura ka jiran obbo Taayyeen fakkeenya fudhachuun kan isaan kaasan gabaasa bulchaan Wallagga Lixaa kabajamoo obbo Gammachiis Dabalaa godinachatti Oromoota nagaa 1,105 ajjeefamuu guyyaa tokkotti hooggantoonni 28 wareegamuu fi qabeenyi biliyoona 3 caalu mancaafamuu caffeef kallattiin kan isaan himanii turan yaadachiisanii jiru. Gama biraatiin ragaa of harkaa qabna jechuun akka Shawaa Kaabaatti kan isaan ibsuuf yaalan fulbaanaa gamanatti namoonni nagaa 210 ajjeefamuu, namoonni 109 qaama hir'atu, manni 526 gubatu, sangaan hiyyeessaa 410 qalamuu, maallaqni callaan biliyoona 1.5 saamamuu, manneen barnootaa 195 cufamuu fi barattoonni 75,000 barumsa dhabuu agarsiisa. Gaafa itti dhiyeenyaan qoratamu sana oliyyuu ta'uu mala jechuudhaan waan caffee irratti hin ka'inafe dhumaatii namootaa fi hooggansaa akkasumas mancaatii qabeenyaa ibsaniitii jiru. Waa'ee labsii baajataa dabalataa irratti sagalee kan hin laatin hafan obbo Taayyeen sababa dhimmicha irratti gaarii fi yaaraan hammaatuudhaaf yaada isaanii kennachuu hanqachuu ibsanii jiru. Baajata dabaluun waan dansaadha ka jiran obbo Taayyeen akkaataan itti qoodames haga tokko ba'eessa ta'uu kaasanii jiru. Keessumattuu poolisii Oromiyaaf qarshiin biliyoona 9.5 ramadamuun haqa qabeessa ta'us yaadachiisanii jiru. Gama biraatiin buqqaatii jiru waliin biiroo hawaasummaaf biliyoona 12 ramaduunis yaada gaarii ta'e itti mul'atee jiraachuu kaasan. Dogoggorri bakka 3 jira ka jiran obbo Taayyeen inni jalqabaa baajata barnootaa ta'uu kaasan. Kana keessattis hojjetaa Oromiyaa keessaa harki walakkaan barsiisaa ta'uu yaadachiisuun barnoonni ajandaa Oromiyaa ijoo ta'uu
guyyuu ni dubbatama waan dansaadha sun garuu barsiisaa galateeffatu qofaaniin dhugoomu galanni mishaa ta'us barsiisaa hin gaddaru dhugaatti barsiisaa galateeffatuun baajata seekterichaa wayyeessuun ifa jiru ta'uu ibsanii jiru. Qarshii biliyoona 3 qofa seektara barnootaatiif kan ramadame sun xiqqaa ta'uu isaa ibsanii jiru. Gama biraatiin baajata caffeetiif qarshiin miliyoona 133 qofti kan ramadame wayita ta'u gama biraan ammoo waajjira pirezidaantiif qarshii biliyoona 1.6 ramadame. Obbo Taayyeen baajata kana lamaan wal maddii qabuun qeeqa isaanii ibsaniitii jiru. Kan caaluu qabu sila baajata caffee ta'uu yaadachiisanii jiru. Sirna cimsanii ijaaruun biyyaaf utubaadha ka jedhan Obbo Taayyeen garuu sirni qoosaan hin ijaaramuu jedhan. Waa'ee wal dhabdee gidduu isaanii barreeffama isaanii keessatti yeroo ibsan Obbo Taayyeen sila cufannee osoo mari'annee yoona as hin jirru qaata jabaanne biyya jabeessine jechuun akka amala mariin jiraatuuf ammoo guddoo kadhanne namoota guguddoonis danuu gorfamne garuu hin milkoofne marii keessoof